Gaaddiseen yoo balbala kana banee abdiin minyoota ana asii gad darbee minyoota asitti fidata. Minyoota naa fidee isii ajjeesitiniin ofii mana kana keessaan ba'u. Yoo abdiin minyoota naa fidin jettee jirti jechuudha gaaddiseen. Akkuma dura isiniin jedhetti rakkoon gaaddisee rakkoo abdirraa dhimma qabdudha. Iid mubaarak isiniin jedhe hordoftoota amantaa musliimaa hundi keessanuu baga iideettiin isin ga'e kulamu intu beeka'e. Kulamu intu beeka'e. Kan baranaa kan bara dhufu akkasuma jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota amantii musliimaa gaddila addunyaa irratti argattan kan biyya keessaa kan biyya alaa bakkuma jirtanitti baga iid mubaarak isiniin jedha. Baga ittiin isin ga'e baga ittiin nu ga'e. As keessattis inshaallah namoota ani jaalladhu ani kabaju naman hedduun dinqisiifadhu jira. Obboleeyyan kiyya obboleettii kiyya abbaa keenya maatii kiyya hunduma keessanuu baga rabbiin ittiin iida isiniin ga'e isiniin jechuu barbaada. Inshaallah rabbiin nama waggaa kanaa wajjin soomanii wajjin iida godhu rabbiin haa taasisu. Warroonni galuu barbaadanillee rabbiin nagaa maatii keessanitti isin haa galchu. Fuula ifaadhaan maatii keessa rabbiin wal isin haa agarsiisu isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamutti waa'ee dhimma gaaddisee fi abdiirraa yoo dubbachuu hinne rakkoon gaaddisee maali? Rakkoon gaaddiseen qabdu maali yoo kan jedhamu taate dhugaa rabbii dubbachuuf rakkoon gaaddisee qabdu rakkoo guddoodha. Rakkoon gaaddiseen qabdu keessatti dubartiin takka akkuma hajjiin jedheenitti jechuudha. Rakkinni abdiirra jira gaaddiseerra hin jiru. Gaaddisee fi abdii hedduu hicciitiitu jira. Akkuma jennetti ta'ee gaaddisee yoo ati mana kanaan na baafte yoo ani balbala kana jalaa kun beekaa mala isiin malattee tarii yookiin nama mala namni malee fi tarii yookiin mala ofii malatte yoo abdiin mana kana na baase ani yoo balbala jalaa bane abdiin asii kennan darbee minyoota galchuu barbaada. Kun beeka yaada isiitti jechuudha. Garuu dogongora isiin qabdu akkamitti dubartiin malaan dhiira qabattii san hin beektu. Ijoollummaanitti jirti ni beektu. Warroonni samuuna koomantiidhaan na arrabsitanii maal jettanii maraattanii jettan ani dhimma keessan hin qabu. Dhimma nama tokkootu hin qabu. Abbaan fedhe waan fedhe jedhes dhimma mucattii kana wani dubbachuu barbaade akkuma kan nama arrabsu waan san otoo hubatiin nama arrabsu akkasuma immoo kan nama daawwatee irraa hubatutu jira jechuudha. Maal akka ta'a maaliif dogongorri keessa jiru. Dogongorri abdii dhamu mucatteera dhugaadha. Rakkoon gaaddisee mana sanii bahuu diddeefis dhuguma. Dubartiin takka gaaf dhiira bira qalbii isii qabdiyyuu garuu immoo dogongora qabdu qalbii qabdi. Amma fakkeenyaaf dubartiin takka mana dhiiraa tokko keessa seenitee bahuun hin ulfaata. Anas otoo ta'e hin bahu. Garuu isiin mala wallaalte. Akkamitti mucattee kana akkamitti abdii kana malaan qabaddaa wallaalte malee gaaddiseen qarummaa irra jirti. Qarummaan isii garuu nama of biraa dhabde. Nama isii gorsu dhabde. Nama akkamitti mucaa kana qabattaa jechuun dhabde malee dubartiin takka gaaf mana dhiiraa keessa teette. Achii gadi bahuun ulfaataa beeka. Waa hedduu qabdi. Ba'aa hedduu qabdi. Isin galee ba'aa hangana jedhamne jechi ba'aan suni waan dugdatti baatamu jaala waan jechi namaan namni jedhutu ulfaata. Sidhaa jaala jecha namni siin jedhutu ulfaata. Falli gaaddisee maanni ifama. Falli gaaddiseen isiin abdiitti heerumuudha. Isiin abdiin akka dafee fuudhu barbaadde. Gaafa abdiin dafee fuudhe minyootiin kalooftu kaasa bara san hin galtu. Gaaf mana kireessina jedhanii an kiraan barbaadu jette. Dhuguma ati jechi tokko otoo namaan hin jedhin otoo naman arrabsin odoo waan jedhin otoo akkas hin jedhinitti otoo dhiira wajjin mana tokko keessa teettee jettee achi baatee bakka biraa galte tanata abdiin akkas godhe jettanii. Namoonni tokko tokko immoo abdii arrabsitu jechuudha. Kabaja inni dubartii qabu gara bichaa hawwadhu malee abdii waan takka hin balleessine. Dhugumatti dhiironni ni jirti dhiironni kabaja beektu. Dhiironni kabaja hin beekne. Dhugumatti abdiin akka dhiira keessa dhiira jigna ta'etti isa hubadha jechuudha. Mucaa kan akkana gootee wanni godhu hin hubateef hin argeef rakkoo isii arge. Waan isiin itti deemaa jirtu kan arga. Hin beekan dubbatu malee. Maaliif gaaddisee wanni akkas gootuu fi asii gabbuu nama biraattu seenadha.
asii gaboo minyootu seenaadha. Isin gali qarummaadha jechuudha. Viidiyoo kana beekaa intala sana hin eegan. Minyoota hin eegan. Minyooti mootu gaafa gaaddiseen gabbaate dhufte useenti dhugu. Dubbiin ifaan ifa jira. Qabadhu dhiira qabatan malee yoo nyam gooteen qabateen hin qabamu. Tishmaal ba'isa akkas akkasii ta'u utaaltee baatee caaltu biritaa wallaalte isaa wallaale. Gaaddiseen qaroottidha. Garuu dogongorri qabdu yeroo itti dheeressu abdiratti. Bakka ni kaagurana dafini fuudhee jechuudha. San sodaatte. Abdiin beekaan jiru. Guyyaa oofaa jira. Warri isillee immoo guyyaa oofaa jira jechuudha. Kanaaf dubbiin eessa jirti? Dubbiin abdiirra jirti. Abdii mucatti kana dafii fuudhuu qaba. Dafee ni kaaguratu qaba. Isuma dhugaa rabbi dafee ni kaaguratu qaba. Dafee fuudhee ni fuudhuu qaba malee akka yeroo irra gogoon barbaachisaa miti. Daa'imummaas qabaattu namni waa jedhaanii namni hin jiraa miti namni kamiyyuu nuti waan jennee malee warroonni koomantii dhiisaa warri qe'ee keessaa kana dhibba akkamitti mucattiin dhiira hojii galti akkas abdiis miskiina ta'us garuummoo abdii yoo miskiina ta'ellee garuummoo namni alaa waa namaan jedha abdiillee hin jedha isillee hin jedhanii rabbi yaadaa muraada isaanii haa guutuu fi rabbiin galmaan isaan haa ga'u bakka yaadde haa geettu rabbi walitti haa qabuu fi teenna yoo beeynu jechuudha dhugaa dubbachuuf jechoota hin taane nama waraannu jechoota hin taane akkasittu dhugumatti gaaddiseen baay'ee amma adada oolii budun garaa na nyaachaa huqqachaa deemti. Nyaatuun dhuguun hin jiru dubartiin kophaa mana namaa jirtu leen ulfaata rakkoon biyyaan baa kun immoo waan naman koon hin qabu. Isin jechuu barbaada wallahi dhuguma dhibbumaan dhibbatti hubadha. Waa'ee isin keessa jirtu kana itti ulfaata. Mana sanii gabbaatee mana sanii dogongorri isin qabdu minyooti naa fidaa jetti. Minyootiin maaliif naa fidaa jetti? Rakkoodha. Gaaddiseen immoo hin jirtu minyoottu irra humna qaba. Wani naa fidaa jettu minyootiin maal gochuu heddi? Asitti mootuyyuu anasii gabbaasee minyootiin galfataa ishee sanasitti deeffataa baqa gubachuu irra jirti yaani keessi isii baay'ee tokko abdii jaalate jechuudha. Dhuguma jaalala abdii dhibbaan dhibbatti qabdi. Dhugumatti dhibbaan dhibbatti qabdi. Maaliif hin jaalatti? Nama hagaan hojii ta'anii isatti nama hojii takkaa yoo hojii ta'aniyyuu dubartiin achiin dhiira jaalate taanan nafsii fi baafteef. Kan isin jechuu barbaada hojjetoota akka biyyamtoota kiyyaa asuma irratti viidiyoo kee dhaaba akka milee dadhabbiin maal fakkaatti gula baay'ee dadhabee jira. Baay'ee tokko gammaan itti rabne azaana dabarfatamee jira. Viidiyoo kana isinii waraabee jechuudha. Maaliif guyyaa guutuuf wallaa ijoollee ana alhamdulillah rabbil alamin agasunda hin qabu garummoo wallaahi warra akkasitti ilaga namarraa qabdanii hamma bariisaa raftan wallaahi rabbiin kee dalaguutan isin halaafisu isinin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak kul amu intu elfi bikir kan barana bara dhufu rabbiin ittiin nu haa ga'u isin jechuu barbaada. Tutuuta kabajamtoota kee nan dadhabee miti dhugumatti jechuudha.